Intalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed mootummaa Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo muudama Oromiyaa keessatti hammaataa dhufee hir'isuuf gara mariitti deebi'uu qabu jedhe. Magaalaa Adaamaa keessatti diigumsa manneeniin waljii wal qabatee hokkara ka'een miidhaan namoota irraa gahuun dhagahame. Ajajaan waraana mootummaa Itoophiyaa kan ta'e Jeneraal Balaay Suyyum dhoksaadhaan ergaa waraana faannootiif osoo dabarsanii teeleen biyyattii rikoordi godhuun qabe. Harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan qabannee isiniif dhihannee jirra. Hamma xumuraatti dhufaana turan affeerraa keenya. Namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii YouTube keenyaa akka taatan isinii jecha akkasuma arjooma keessan like share gochuun nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenya har'aatti isin dabarsina. Intalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed mootummaa Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo muudama Oromiyaa keessatti hammaataa dhufee hir'isuuf gara mariitti deebi'uu qabu jedhe. Mariin marsaa lammataa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo adeemsisaa qaamota lamaan gidduutti jijjiirama agarsiisu waliigaltee irra gahuun hin danda'amne. Mari'ichi waliigaltee malee goolabamuun hordofee qaamonni lachuu olaantummaa waraanaa argachuuf lola adeemsisaa jiru jedhe. Qaamonni lachuu gara marii nagaatti deebi'uuf tarkaanfiiwwan amansiisaa fudhachuu qabu jedhan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed. Qabxiilee shanan obbo Jawaar Mohaammed tarreessan keessaa tokko marii fi adeemsa giddu seentummaa hordofuuf kutannoo qabaachuu qaba. 2. Marii darbee irratti amanamummaadhaan of madaalu. 3. Qaamonni lachuu gaafii qabatamaa fi dhiifa madaalawaa ta'e dhiyeessuu qabu. 4. Tooftaalee gidduu seenumtuu fooyyessuu qabu. 5. Wal dhabdeen lubbuu namaa fi qabeenya balleessuu jiru akka xumuramuuf qaamonni lachuu dhibee hawaasa addunyaa fi ummata fudhachuu qabu jechuun gara fuula Facebookii isaaniitiin maxxansan obbo Jawaar Mohaammed. Magaalaa Adaamaa keessatti diigumsa manneeniin waljii wal qabatee hokkara ka'een miidhaan namoota irraa gahuun dhagahame. Magaalaa Adaamaa keessatti manneen ummata qabata seeraan ala ijaarame jechuun diigama hordofee maatiin hedduun daandii irratti bahuun kufee jira. Mootummaan akeekkachiisa tokko malee doozarii manneen ummataa diiguu fi qabeenya barbadeessuun hokkara kaasee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa ilmaan Oromoo jireenya ofii jijjiiruuf biyyaa bahanii biyya ambaatti hojjetanii biyya qabna jedhanii biyya ofiitti mana ijaaratan ijaarsa seeraan alaati jechuun jalaa diigaa jiraachuun dhagahame. Har'a ganama jechuun adoolessa 3 bara 2024 marii tokko malee mootummaan naannoo Oromiyaa manneen ummataa diigaa jira. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa keessatti ummata harka duwwaa manni keenya akka hin diigamne jedhanii hiriira bahan mootummaan waraana itti bobbaasuun dubartii ulfa ji'a 9 ajjeesuun nama 7 immoo rasaasaan rukutuun hiriirri akka addaan citu godhee jira. Ajajaan waraana mootummaa Itoophiyaa kan ta'e Jeneraal Balaay Suyyum dhoksaadhaan ergaa waraana faannootiif osoo dabarsanii teeleen biyyattii rikoordi godhuun qabe. አሁን ይሄንን የሚያስፈልግ ከሆነ በቃ ቲፒኤልኤፍ ስለሆነ እያፈናቀላቸው ያለው በቲፒኤልኤፍ ላይ አመጽ እንዲያነሳ ጥሩ። ሌላውን ስራ እኛ እየሰራ ስለሆነ ምንም አያስፈልግም። ኦኬ አሁን አድማጣ ነው እንግዲህ ያደረገ ያለው እሱ ስለሆነ አንተ ጎል ከሆናችሁ በሱ አመጽ እንዲያነሳ እንቀበል ይውጣ ምናምን እንዲመስራት ሌላ ነገር ምን አያስፈልግም። Egaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kanumaan goolamnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagahan tura. Namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuun maatii YouTube keenya akka taatan isiniin jecha like share gochuun nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.